galche. Mucaan goolii ofitti galche. Abbaa kiyya. Dhaggeeffadhu Dr. Qalbii miti. Dhaggeeffadha Dr. Loofi. Rakkoon keenya maali beektanii? Dhaggeeffadha. Rakkoon keenya guddaa nuti qabnu. Nama badii beeksisittuu badii qaban jennuun si galee. Wallaahi asiin namurta malee dhugaa jirtu itti mee du'ee as keessaa beeta rabiibeen. Si galee namni na hubatu hin jiru kana yaachisu hin jiru. Dubbii irra fiidanii miti ana bibi hin arga dubbii ani. Dirqii boodesitti godhe namatti jira agartee attichi kan bilbilee gurgurate habibi. Isin to'ate wajjin hattan suuraa kan kennu maddi jira. Yoo nuti agartee suuraa kan kee agaarfaa galchinee ijoollee agaarfaa keessaa si baasifnee maatii kan kee hin finne nuti namaa miti. Emrisha Ziyaad ijoolleen hedduu wal beeyin irratti dalagaa waan kana. Isin ammoo ijoollee harargee waan keessaa utaalaa lola lallabsinaa kumaatan goona. Kanaaf ijoolleen harargee ni obsaa. Dr. Loofi kiyya ammallee carraa kenninaa mucaadha. Mucaan dhufee yoo dhuguma waan kana keessa hin jiraanne nama kumarratti ibidda qabsiisee gabbu'e. Ilmi namaa lubbuu namaa kadhabeef hin callisu. Koottuu ol deebi'iitii dhugaa jiru yoo dandeettee hin himtu taanaan muka hudduu si kennee akkoo teefinneetiin hin gartee muka hudduu si kennee sirraa fuuna. Dhiiga namaa kajiisite haatatiif abbeettu itti gaafatama. Akka duraanis koomandoo keessaa bahi lafee kiyya hin jiru wanni sun. Galmee san gumnee jirran akka koomandoo. Turumbaddu galcha. Asirratti egaa mucaan miliqarraa namni yaada kan chorbataa kennatu galtiin cufnaa soba jennee furmaata wanii si deebna afaan Oromooti. Isin ammoo ijoolleen harargee ammallee asirratti ammallee mucaa kan ammallee karaa nagayaatiin carraa takkattii qabna. Carraan takkattii hin qabnu karaa miseenjaraatiin illee fidaa mucaa kana asittuu mungkin hawaasa sodaachuu danda'a. Dhugaa jirtu irraa fuudhaa garee hidha ammallee. Karaa miseenjaraatiin gabbuusaa asiin deeme miti achiin illee jala deemaati. Mucaa kana dhugaa baasisiisa. Dhugaan mucaa bira jirti. Mucaa yookaan mucaan kunillee waan nama godhu natti hin fakkaatu yoo kallaa. Obboleeyyan Oromootu jawaan Oromoo bira jirtu itti gurgurata. Carraa jirtu naa kan tani takkitti. Na dhageessanii carraa naa kan tani taraa takka. Sii kana dhageeffadhu. Asirratti waa takkatti ifa godhuu barbaada. Harree kumisa jala wajjin haasa'e miti. Ani isatti haasaya naa biratti itti haasa'e isatti. As jira jedhin akkana godhin akkana jedhin. Digalaami. Dhugaa jiru dhuftanii akka namaa gootan dhuftanii himuudha bibi. Wanni biraan jiru. Girgiriin biraa dubbadhu immoo. Miira keessaa bahe. Carraa naa kan tani taraa takka. Yalla dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi hedduu takkaanaaf galatooma caalaa baay'iseetiin si galatoomfadha. Isinillee nakatti laffaatanii mucaa kana fiduu naaf galatooma. Amma mucaa kana nabi kan tolchee Faatimaa Mahammad Facebook wajjaa isaatiin jira. Ijoolleen mana keessa komciyoon jettetti hedduudha anaatu wajjin haasaa yeroo dheertu guyyaa 15 wajjin haaseetiin kadhadhee dadhabee karaa miidiyaa fide anaatu fide. Achi taanii walitti dabarsanii kadhadhee afaan beekaniin maallaqaan kadhadhee ijibbaadhee boodarra deebi'ee suuraa isaa maxxansinaa ragaa isiniif hin fide. Suuraa isaa maxxansinaa mucaa tokko ni jira itti dawwalee maal isheen lakkoofsa naman irraa bitadhee isinitti fidaa. Ijoollee irraa fuute ijoollee maattaa Suudaan irra jirtuu jeen akka hayyee akkamitti irraa fuudhan jennaan ni tumanii moo ni miidhamoo akkamii annaan akka godhan garuu hin beekuu jee. Irraa fuute ijoolleen irraa fuute ani immoo ijoollee san irraa bitadhee lakkoofsa isiniif hin fidaa jee mire. Haa lakkoofsa san nuuf fidi ijoolleen akkana naan jette naan bira dhaqii viidiyoo waraabitii natti ergiin jeen ati keessaa baata. Achiin onlaayin irraa bade. Deebi'ee maal laancaa mucaa kana takkallee hin tuyne fuula kee duratti dhiiga afaanii fi nyaandachaasisee si garsiisaa naan jee. Asuma baasitiin agarsiisiin jeen ijumaan jiraachuu isaa haa argu. Natti dhaaddataa jira karaa keessaatiin. Ana afaan nagaatiin suuraa isaa tana wallaahi billaahi gadhiisuun fedha. Mucuma sannaaf fakkaata innis kanuma akka isaati. Kadhee ijibbaadheeti wanni jee. Ijoollee tana itti hirtanii sinuu isin maddiin harkaan qabu innis hin dubbadhu jeeti itti hirtanii akkanuma jala bu'aadhaa baasisiisa. Arras borus isaan mucas harkaa qaban. Haadhatti ni shawwada boru sagalee si dhageessifna jaaniin isiin boruu sana akkasitti teessi itti taphataa jiran. Achirraa deeban aboo mucaan kotee ijoollee teenya takka bira jiraachiin isin wal garsiifna ragame isinii kan naannoo eeggadhaa jaaniin akkasumatti eeggataa jiran akkasitti ilaa arraa nutti taphatu jiran. Ani rijaala lookeeshina siifin ergaa dhiirataa tokkotu jenna dhaaddate. Ani moontees haadha isaati. Kanaafuu dhugaa qabdanii jirtanii akka tana duraanii kijibdanii nadhoon maarree taate tasirraa afaan bantii jettaniiti nu arrabsaa jettan hundi keessan arraba sanillee baannee yaa'u jira. Amma dhugaa jirtu gartanii mee namni tokko isin maddiin isaa harkaan kaa'u
miti. Bilbila nin kafalaa maarree nin kafalaat wallaahi billaahi irratti ni daaf sumuni takkan barbaadu. Irratti ni daaf garuu mucaa qofa du'aa taatus du'aa naa kennu. Jiraa taatu jiraa naa kennu yoo hidhames ragaa wajjin akkatti hidhame jee naa kennu qofan isinirraa barbaade. Tana qofan isinit dhaambadha. Antarbooti sagalee tokko isinitti qabdi isinirra kaa'e. Obboleetti xiyya dhaggeeffadhu muutii qabadhu sagaleen hin jeeqaa jira waan takka isin jedhu barbaada. Dhaggeeffadhu Idrisa namannaa dawwale dhaggeeffadhu Idrisa. Ila dhaggeeffadhu Tibita nama haadha abbaa isaa beeku nama obboleeyyan isaa beekuttu na dawwalee itti fixaa guruppii bichaa nu godhe. Ansi aadii gaafadhaa guruppii na godhe. Kana jennaa bar mucaan gandaa bara gaafraa eega jedhe ijoollee gandaati caalaa nuureetii fi ijoolleen harargee waan isin hin jedhu takkatti bicha akkuma kaleessa nu himtanii mucaa kana fuunee finne wallaahi billaahi gurra qabnee isinii finnaa nagaha buusaa ajjeesee mucaa jiraate itti fixaa Jokarii ol galchaa kuno jokarii na rabbaa isaa beeko obboleesso finne asumarra finne obboleesso eega mucaa baasu didde amma booda jiru jenne ol galcha ayyee Muutii qabadhaa keessa waa isin ibsa dhaggeeffadhaa. Hin ariifatinaati muutii qabadhaa an dhaggeeffadhaa. Awwaan girigirii kana keessa illee utaalee jira. Wallaahi billaa jaalattanii jibbite namni iddoo macaalaa nuuree shira godhataniimi an caalaa nuuree garaa nyaatee waan kana keessa seeni. Akkuma seenatti saa kulama songayin dubbii kana namni agartee gurra qabee mucaa kana agartee fidee as gubbatti waan kana agartee dhugaa jirtu dubbatee abboon ta'uu dha billaa leeke. Mucaanoo eessatti dhufee eessatti irraa fuute eessatti wal agartan bilbilli kun akkamitti maddii ga'uu danda'e karaa gabaabaa. Bilbilaan hin bidde anillee nagarre. Xiqqoo shabakaa qaban fakkaatee deeme. Ayyee eessaa bitte? Dhagaa sagaleen kee shabakaan kiyya dadhabaadha. Ayyee dhagaa jirra. Bilbilaan arabarraa bite. Bakka kanaa fidee bakka sanii fidee hin beeku arabarraa bite feesbuukaa fi waa hunda fayyadame namitti hin jaraallee namitti warraallee na janaajan ta'e waan sobuun qabu namitti viidiyoo bahe suura viidiyoo kiyya waraabbata. Ayyee mee amma waa takkatti deemnaa osoo gartee gara xumuratti achi fagaanne si galee bilbila kana ani arabarraa bitee jette. Arabarraa akkamitti bituu dandeette? Eessatti irraa bitte? Magaalaa kamitti irraa bitte? Birrii meeqaan irraa bitte? Hin dubbatan tokkochi. Eewa. Akkamitti irraa bitte? Magaalaa kamitti irraa bitte? Ani ko irraa bite waadii dawaasiritti maataa zumaa mititti irraa bite yoo feetan anammaafillee raanii Riyaala 200 irraa bite. Ayyee Riyaala 200 irraa bitte. Waa takkatti si gaafatuu barbaada. Ati waan barbaadde haasa'uu dandeetta garuu hawaasni kun si amanuu danda'a si amanuu dhabuu danda'a. Siifi hawaasa kana agartee wanni walitti isin deebisa wanni agartee walitti isin araarsa. Qur'aan Rabbii as bantee Qur'aan Rabbii qabattee hokkattee dandeetta akkatu karaa gabaabaa. Qur'aan achi eebbana nama bakka Qur'aanaan jiruun kakadhaan akka isin feetanitti akka galee Oromoon qabduun hin kakadhaan. Laala akkam goota feeta asirraa dhaggeeffadhu laali. Viidiyoo fittillee qabu gaditti sii galee viidiyoo kitaaba achi banattee irratti qabdee akka nuti siin jenne jettee kakattaa. Itti fitaa wanti galche obboleettii isa haasofsiisaa agartee isin sana dhufuu qabdi. Hin kakadhaa jechuudha. Isii galchine ilaa mucaa ta'isii isa haasofsiifte sagalee isaan beeyti galchaa. Galchaa fidaa. Bakka buusa namni. Jiraattee argadhuuti waan agartee wajjin haasofsiisu duraan illee beekta waan ta'eef. Ayyee. Fakkeenyaaf kaayi rakkoon qabu. Isa oi amma wasi asirratti wasi murteessa caalaa nuure asirratti Amma kun isa kana moo isa kana laal obsa malee dan sini baasa.
إذا كان موقع gara-gara kun jari Isuma kana bakka abbot isa kanami. Barari. Provider da jiru ka kun. Sambak kasi bebe ko ang kamera bay lang nabis kaya. Sambak kasi bebe ko. Esa video ko wala da. Bebe ko bakal Wali bebe. dita baluna guddisa kuno mucaa mujatti waraabde kana na bal'isi mee akkan bal'isi akkana. Misha. Misha. Tawti warabde kana ka. Aye wanno wal bira kaya me ka provider rati wal bira kaya wal fakata. Ka provider ra bagram di ko da me full wal kaysa lan. isafi jira Hindi kami. Isuma Hindi kami ga abbo gurwan. Ka provider ra bagram di ko da. ila Dr. Lovi. La isuma. Haa tawa itti fitaa dhiifne itti fitaa gaafadhu. Itti fitaa dhiifne itti fitaa gaafadhu. Haala nuurati waa ifa godhuu barbaada dhageeffadha. Tokko faratti yoo argaa jiraattanii miseenja kee isin garsiisa. Qaama isa wajjin haasee dhufe jechuudha. Amma isa iyyuu gammadee jira Imri Shaayyuu jechuudha. Illa dhageeffadha. Argaa jirtanii mucaa kana. Profeesaraan hin beektan. Achi na balis mee namni tokko. Isa kanaami mucaan. Kaya tanatti kan itti agartee miseenjarri. Ka jalaa kanaa miti ka gurbii jalaa. Caalaa nuuree. mucaa kana jala seeneetiin dhufe itti fixaa Aywa. mucaa kana ijoolluma kanarra ijoolluma wanti kana keessa hin jiru boo Aboota kajarraa kanna. Aboota kajarraa nu kanna mee taasisaan jirru. Mucaan as jira viidiyoo bana cibsanii maal laa cibne irra dibaadhiisa. akkana jennaan Inni meena dhageeffadhu lafee kiyya. Woi, nu dalaan taane maa robbo. Dhageeffadhu jinni mee lafee kiyya dhageeffadhu. Mee koo itti fitaa koo. Mucaadhaan ayi bahi jedheeni warri jala kanaa viidiyoo hin bahinaa jedhan. Beerri naashidaan viidiyoo maa hin bahin jetta jennaan mucaan takkatti maa utaalee qulqullina barbaanne malee nuti wayii lola barbaanna nuti dhimma biraa hin fedhu. Nuti dhimma biraa hin barbaannu yoo jawaala namarraa fuute fuudhe yoo jawaala namarraa hin fuune baatee qur'aanaa miti waan feetaniin na kakachiisaa ani hin fuune dhumate wanni nu iyyaa oolluuf hin jiru. Baraarii dhageeffadhu. Baraarii na dhagaye. Afaan Oromoo qulqulluu. Ummata kanaa ifa godhuu barbaada dhagaye. Egaa ummata kanatti buusullee hin barbaadu ta'e waan ati balleessite guutuu ana mataa kiyya kafalaa si galee kana dura sin beeku nan beektu. Har'allee ka wajjinaa soo hin agartee si jennaan ana naan jette si galee wajjinaa soo hin dhufne jechuu. Viidiyoo banadhu ummata Oromooti tajaajilu kun agartee ummata kabajamaadha. Ummata agartee eenyumayyuu oliiti. Viidiyoo banadhuuti ati isa ta'uu dhabuu hin laalla. As bahi viidiyoo karaa gabaabaadha. Lolatti hin deemina. Warra dubbaa jettan tasgabbaa. Ila itti fixa asirratti waan dubbadhu qaba. Ila obboleessa kiyya namni waa si godhu tokkollee hin jiru. Wanni takka hin jiran. Maaliifi obboleessa kiyya lubbuu nama meeqaatu sababa keetiin manca'aa jira. Si galee viidiyoo baatee kunoo jettee haasa'uudha malee daqiiqaa lama sitti hin fudhatu. Xiqqoo fuula bichaa mul'attee daqiiqaa muraasa cufattee booda eegasii haasawa normaalii waliin haaso'in. Si galee amma yoo viidiyooleen ba'u jette namnummaan nurraa fudhatu hin jiru dubbiin kun filima jedha namni waan hin jaalin argin akkamiin murteessa eenyummaan murteessuu hin danda'u si galee dhugaa barbaanna yoo ta'e nu martu kana jennee walirra qabu osoo hin taane viidiyoo bahiiti uf qulqulleessi haqa jirtu lafa kaayi jawwaala fuutee fuudhuu dhabaattee bittee bituu dhabaattee haasoyni kun eega fuula kee ilaalan booda obboleessa kiyya amma namni gartee suuraan gara kun amma caalaa waan biraa jiraa jira namni marti kanaaf viidiyoo daqiiqaa sekondii muraasa banadhu fuula kee hawaasni haa laalu achi booda cufadhu haasa'i rakkoon qabu. Ji'a takkatti Dr. Loofiidha mudata kan naati komantii haa cufu. Mudata kan Dr. Loofiidha. Mudata Dr. Loofi komantii cufi. Ziggali komantii.